abbaan cinqamaa jira mana Itoophiyaa keessatti maaltu na cinqeera wobiin hin baati giddii si baati simboon awwan nan barbaadu simboon Dubaay galtee ijoollee shawaa bira qubattee sabboonaan ijoollee shawaa bira naageessee achitti ummata Oromootti mul'isee elaa kunoo sinii finneerra mucaa keessan jechuun barbaadaan kanuma wannan barbaadu waan biraan barbaadu eshi Muhammad Sinjala kaasee na bilbila Muhammad Sinjala kaasee reeyootee natti hima Muhammad qaayidaan kee ati amman nuftu booddee garuu nuftu booddee gaafa sitti muddamee ijoolleen hojii fitattee isaatti sadiitti faa laayivii galee dhabdi kubaaf wayi hin hojjetu ayyee maammee ajjala jirtaa gadi jennaan diddee miti booddee nan komatiin an viidiyoo akkuma waraana san nan hojjedha dhiifama naa godhi dhiqqoo si gargaareedha wayii sitti nagaamin na gargaaruu waan biraati dhageesse waatsaappiidhaan sagalee kaafii okay Mamme sinjaaladha an ummata rattan dubbadde mamma jechuun nama gaarii anaaf obboleessa kunoo birrii kuma kudhan naa galchee innaan dhukkubu ati gannat sumunii naan galchine jedheen itti mee gaaya wallahi nama dhibba fudhata taakata maan dhossuwan sinjibbuwan obboleessa kooti hin dogoggorte taa beekaa goote taa Allahu aalam rabbiin qofa beeka garuu maallaqni mucaadhaaf kafalamuun dirqabateera maammee kottu beellama naa kenni maammee sinjaaladha sin kabaja kottu ummata irratti beellama naa kenni mucaan beellama fudhattee teessu angatiin ijoollee shawaa ta'eef inni gati ijoollee jimmaa ta'eef irraa dubbachuu jirtanaan jette ijoolleen na beekan ijoollee shawaallee keessaan maali dhimmi kuni naan jedhan jechuudha taajjabbii guddaa keessa bu'een jira kanaaf kottuuti beellama kennii fi kadhannee ummata Oromoo wajjin dhageessanii ummata Oromoo wajjin kadhannee achi akkasiin buttu goonee beellama qabna beellama isaa irratti hin kenne taanaani situ ofitti hojjete kottu maammee ajjala jirta tiktokii kee maqaanatti mi kottu naa gali hin deemu jettee asirra hai Bering kabuna opsi sinjera ganat Mame كتوتي ماما تقولي خليه تفتحي التليفون وتشارجه وترسيه وخلصيه ماما يقول بوسا خنبو مال بلت ماما منامن مامي كتوتي سيبلا تاسي كتو بلتي كونا بلا قبدا غافا كستسي كنا جديدي دبدو انا سيفان كدا كان دما الله جنن مالي أنا سينكت dah, jodoh orang masih pakai tanu, kot, amma kot. Ni tu faham amma di, Oromia, entah ni orang jatuh, akka betan utira kar kafu Afrika, akka betan utira kar mana balad dar kafu Afrika, erga asang kau sini entah ni, an malak ni kemudian agak lumbar bada. Yoo mucaan inni torbee tokko jennaan ishii jette ana nan galchu yoo mucaan inni waggaa tokko jennaan ishii jette ana nan galchu yoo mucaan amman barbaada kunoo Oromoo naa amanee jira naa fuudhaa jettes mirgasiiti an fidachuufan dubbataa jira dhageessanii fidachuufan siyaasa barbaade dubbachuun mirga kooti yeroon fide obboleettii koo hojii lama siin jedhe sii ta'an jedhaani yoo isii dhee naa ta'a jette mana gabbaa hin taadha maan na galcheree ana أترى بولتكا روسي لك برين كوترين عمم فدتس مرغسيتي هاي أكا فيدا كاشي إرجع مودن ديتيكا باتني أكا منا كيسة تفيدا واماتي رافولا فيكا نسيا سمي كبايا دندة ترى تفيدا Disini kan saya sendiri, kan saya sendiri, disini kan saya sendiri, disini kan sendiri. Mama ko asrata sawa ko faida kap. Kuno amma isin sura yu sura warra geeti fi sura ati olin gadan sana fidattee dhuftee kuno sura argadee ummata Oromootti naa mul'isi naadeessi jette maamme achi baqachuuni dubbiidha ani immoo na beetta dhiisuu hin danda'u maaliif kottuuti isii biratti obboleettii koo maallaqni kee akkas ta'eera hagas na eeggadhu jettee dubbachuun seera uumaati kanaan jechuu an maalan godhaa maamme atanaaf gaariidha barteetta dhageesse ati anaaf gaariidha
أنا أبغى تيجاري تاتي بمو ونن شفنا وجراري إنجيرو تونكبا دي سرنا كبلا كنا في كتو تدي أدوتي أبها كبرتي نتلا برتي تجود نتلا بها كبرتي كتو أكاس يدي تدوبل بليز نا كتو مامي إيش ندوفا مامين ندوفا أوروميا مما دامي وجوه لولا تايو سو بيغا ستيرا تاونا تفكاتا ميوتيرا كابدو مال تاتي جرجراجر تفكاتا اجول لي كوبليك شير غدا Oromia miuti rajir ta miuti ka faddu dubbat Oromia miuti ra ka fatte ta dubbat Malta te wasir ka putani Eyye. adarawa kayo ko Dubai ko fanan jedin bakka barbade mad Dubai min jira. Dubai jira kes Dubai mat jadam te Eyye. Kabi esri jifta wal ge juda aye ribe ke ko ya rabbi kofta Birikuma sadii fi bafurna raaf wee birikuma shantama bichaa naa galchi. oh ma bari Itoophiyaati ka bari Itoophiyaati kumni sadi Laa birii asii. birrii kuma sagaltamii sagal birrii ta'u birrii kuma sadii jechuun birrii kuma sagaltamii sagal birrii kuma dhibba keessaa shantama sii galchee shantama nyaate Eyye. maal inni kun maan nyaate reetaadha xiqqoodha oo ishii footoo isaa qabdaa Eyye qabaa. miti birrii kuma shantama irraa qotuu miti kuma shan irraa si jalaa kunnaan qottuu himadhu funyaan quba keenye hudduu isaatiin boolii baafne irraa fuuna amcii firii bitoo ta'u lakkoofsa koo qabdaa Eyye nan qabaa saduraati garuun biyyaa miti. rakkoon qabu kan qabduun haa jedhe amma ergi footoo isaa asirratti fida ijoollee kooppiliinkii godha sheer godha warri nyaatamne illee as ta'aatii akka ijoollee itti nyaatamaa jirtu baradhaa akka boru hin nyaatamneef doomaa jaamaa joonjiidha isin galee isin ilaallatu hin deemtu nan beeka boru gaafa nyaatamtani akka dandee jaatame jetti kichi afaan si keessa dhagaa diimaa buusanii as taa'ee dhaggeeffadhu siin jedhaa jira akka namni itti nyaatame baradhu akka boru hin nyaatamne hattu atumsi hattuudhaayyuu himannaan ji'a jaan booddee hin jiru bakka birrii awwaalaa nyaatame birrii jinni nyaatame ji'a jaan booddee inni mattanu kana booddee gulufti as jalaa gulufti irratti bakka fireendii bakka namni wal jala jedhu bakka moo namni gaddeeffame suuraan haadha namaa rabsamu taa'uudha si dhufi keessa gaafa nyaatamtan birrii kuma jini nyaatame bakka nyaatamte siin jedha kana booddee koppiliink sheer godhii hiriyoota kee taa'ii dhaggeeffadhu namni akkamitti birrii nyaatamaa jira jedhii baradhu maqaan Dubaay immoo kana booddee warri Dubaay namachuu barbaadan Dubaay jettu taanaan gara siin buusa chaayinaa jedha bakka anna kana ke gurri kiyana saracheera Dubaay dhaggeeffachuu chaayinaa naan jedha ergideettaa footoo Oromiyaa Eessi ergeera karaa wasaappii. WhatsAppiin kee xumurri isaa meeqa 03 Injaalatte moo birrii si nyaatee dhugumatti kun Lakki nama na ofii fuudhee awwaala siin erganaan jee. giiftii si gaafadhaa mucaa kana jaallattee moo birruma itti kennatte Lakkeen biruma itti kennadheen biyya siin ergadee fuudheen obboleessa koomnaa ergite fedhee itti kenne. ati bareedee qaxalee wayitee jennaan jedhe egaa ishee jirtaa jala of qaqqabadhu baakoo takkaa dhiyaatteen beektu na biratti of qaqqabadhu shantamanitti irraan biftee bakka jabaadhu itti guuti waraqatanni kuma shantama si erge qabdaa Nan qaba. Bida kaunti isaa amma inni gidi baankii dhaqaatu jiraattu yalla fiti maqaa isaa amma abaabayyuutti dhaqee baasa lakkoofsaa waliin firaa waliin jinni waliin gandaa waliin han baasan ergi jabaadhu waraqata deemi obboleessoo dhuftamoo akkaawuntii keessatti cufsiisee fakkeenya si godhaan obboleessoo hin dhuftamoo akkaawuntii keen qabsiisee maallaqaa wajjin fakkeenya si godhaan abbaa barbaadde ta'e ganda barbaadde ta'e nan laallatu amma mubaarak musamma bakka
Yoo xiqqaa ta'e Dubaay keessaa akkaawuntii 10,000 cufsiisee kee nasii deemaa. Na amana Turkiin ni deeme yoon deemisa. Yoon deeme illee asitti hin deebi'a. Akkaawuntii keessan yoon ramiimiin gochiifne abbaan koo nan dallean. Naal waraqas kana argate kabajan jaalattu waattu. Jaarsa kiyya maal balleessee jetti arbaa guguun. Arbaa guguu qo'ee isin galcha. Eeshi ganni kana moo la Foziyaan asoolte. Sumayyaa ati gatiin si yaadadhuufi si buuseen si deebisa shii gasii argata. Gatiin si yaadadhuuf si buuseen si deebisa si na yaadadhu. Jaartii isaa argamteetti. Kottu arbaa guguu. Halo. Waalaikum assalam. Naga. Ergeera footoo ergeera falmattuutti footoo ergeera ni qabdi gruppii keessa jirti. Footoo ergeera eeyyee ergameera gruppii keessa jira fudhi jedhaanii gruppii keessa jirti. Ayyee gurbaa saduu sana nageellee sana maatiitti barbaadaa jirra. Maal maqaan kee guciidhamni jedhamtu Abdalaa deemuu dandeessaa? Guciidhamni jedhamtu abaaboo kana dhaqiitii abbaa barbaadee kenni afaaniin taane nana sosiisin. Dhageessee deemi komentii kee ilaalaan ture. Deema jala naa labuu shakla naa bilookne. Kutaa inni abaaboo si gahete deemi dhaqii abbaa barbaadee bilookii kutaa his aree deemi. Yaa akka ogeetti abaaboo kenni. Sin deebisa suutume. Sin deebisa si yaadadhaafan si buuse. Jaartii namni maqaan isaa eenyuun Oromiyaa. Toofikii maqaan isaa. Oromiyaa laa ilaaha illallah tiraaktara ooftii moo jiran qoy mi'ootii qabadhati giiftii ko. Oromiyaa shawaa koo mi'ootii qabadhu yeroodhaaf. Sabriidhumaan si dhaggeeffadha. Amma sadaffaarra jirra. Arba gugguu jaarsa kooti ka jette. Leencoo jedhamni jedhamu jiraas. Leencoo miti. Toofikiin natti fakkaata. Ijoollee akkam Toofikiin fakkaata. Gurbaan tokko Toofik jennaan Dubaayii keessa hin jiru. Isa kahate ana maaltu galchee jette arba gugguun. Kottoo ol galee jaarsa kee ta'e. Isa kahate argaartu komentii si kuno jaartii sala arba gugguu ka jedhamtu. Isa kahate maaltu na galchee ana jaarsa kootiin jennee jaarsa kootiin jennee atan hangeetiin. Hai. Hojiin nyaanneen kakattaa wal galteen kakattaa. Gaafa dubbiin jabaattee dhuftee wal galtaa inshaallah gaafa nu warra nama raggatanutti kennine silaa hojii dhabanii taa'aa jiru. Raggataa jennee kennine na raggatamuu jammare. Jaarsa kiyya jinni kiyya akka jenne booddee Mahammad yaattee waan irra jiru hin kafalin. Ajjala deemee eegeeraasi. Jaartii isaati arba gugguu ka jedhamtu maal balleesse jaarsi koo jette. Wallaahi komentii si footoo kaaseera. Maal balleesse jaarsi koo jette. Kafteeriyaa wajjin hin nanne kafteeriyaa waliin hin deemne takka bashannantee hin beektu. Irbaata bakkeedhaa si affeeree hin beeku. Kiiloolee lawaasii bitee hin beeku. Inni kiilooleetti geesse si affeere suni dhiiga ijoollee durbaati. Birrii 50,000 bifateetu. Ishi. Halo. Waalaikum assalam. Obbo. Nagala kobsa keetii kun? Okay. Akkam jirta? Eebbeen hin argine hanga ta'u. Gaafa sana immoo dhiifama ishee biitii ta'e hin badee. Gaafa sana immoo biitii ta'e tan badee. Eeshi. Isin galcha hunda keessanii. Oh, intalaan dhufteetti. Footoo si deebiin naqa. Dhufteetti intalaan dawwalteetti. Dawwalachu.
Kaam galatoomi dhaamsa keenya dhageessee bilbiluu keetiif. Muhammad yoo jala jiraatte ol gali. Eeshi. Mubee akka moolte jirta. Barreeffama gati ta'e isiniifan dubbisa. Mubee akka moolte jirta. Tikkeettiitu waddade. Ani viizaa baaseen jira. Isaan immoo birrii deebisii malee jetti. Ani haga tikkeettii qannasu neegi jedheeni. Anis viizaa maallaqaan baaseeti. Akkam godha. Ayyee kottuutii waan kana asirratti dubbadhu maaliif nama 400 irratti maqaan kee dubbatamee footoon kee irra kaa'amee jala taa'amaa ragati ta'ee fi akka maqaan kee hin banne haqa qabdataa kottuutii obboleettii keenya kabajamtu gastii koora kutamna tiktookii koora kutu. Okay. Dhufaa jirti amanteetti walumaa galatti. Suutumee baga gammad. Coming money is very nice. Sabbontuutu tolaa moo maal jettaa? Dhufaa jirti sabbontuutu. Maqaan kee tiktookii maal jedhaa? Maqaan kee tiktookii maal jedhaa? Galsi galti. Sabbontuu Tolosaa. Sabbontuu Tolosaa maal taati ati immoo giiftii koo? Anas birriitu na jala nyaatame. Yaa Rabbi yaa Allah gooftaa hin qabne. Yaa Rabbi hani kush yoo si dukkee naa galchaa natti maashi hani kush lakkoofsa torba barreeffadhu kottuuti. Yaa Rabbi gooftaa koo silaa hatamuun hin oolle yaa Rabbi kana qofa Dubaay irraa naa dabsi. Yaa Rabbi gooftaa hin qabne. Kanuma qofa Dubaay irraa naa dabsi yaa Rabbi yaa Allah. Yaa Rabbi takka hawaasi kadheen beeku bakka biraa naa godhe yookiin Saawudii naa godhe yookiin Itoophiyaa irraa naa godhe. Eshi sabboontu lisatti nyaatan. Dubaay. Innaa lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Dubaay ko. Dubaay. Ay. Ya Rabbi numan didde. Numa garaatti jabaatte. Dubaay jette ga. Allah. Allah Dubaay go sa'aatii tokko kadhadhe. Birrii meeqa silaa ta'e? Birrii meeqa? Dirhama 5,000. La ilaha illallah. Dirhama 5. Dirhama 5,000. Chammo kuma shan. Akka waan birriin kee deebi'ee ilaali. Footoo isaa qabda. Birrii meeqa beektu jaran? Birrii 1,175 ol. 1,100 birrii 1,170 waan akkasiiti. Birriin kun birriin isin qallisee akka. Birrii Itoophiyaa 5,000 seenaa. Eshi Itoophiyaa keessatti namni birrii 5,000 biyyi kiisee wal waraanaa jira. Natti batti birrii 200 jettee kunoo waan ofii koo arsii 200 laala. Eshi akkana gootu footoo isaa qabdaa? Footoo isaa jechuudha mucaan biyya isaanii tokko siifan erganaan jedhee footoo isaan qabu lakkoo kan naa kenne jechuudha gaaddanyaa tiyya kan isaan na wal dabarsiise. Tokkoffaa gaaddanyaa kee naa waama amma. Ishiin ana bilookii na goote ishiin. Birriin kee nyaatamnaan bilookii na goote ishiin. Rakkoon achi jirti lakkoofsa sii qabdaa? Lakkoofsa ishiin an qabee suudii jirti ishiin. Lakkoofsa siinaa gadi bu'iitii lakkoofsa siinaa ergiitii lakkoofsa gurbaas naa ergiitii deebi. Ragaa kee guutuu wajjin. Ragaa sagalee ragaa barreeffama isaa hunda naa ergu WhatsApp irratti. Yalla. Naa yaadadhaa gannat tola naa yaadadhaa moodireetanoonni. Eshi. Mubaarik dhuftee jirti galchi. Haadha suuraa. Ayyee hani kush kunooti. Hani kush. Nam tokko naa seenaa. Yoo dubbiin koo hin taane namni naa sirreessu DJ qofa. Warri kaan miutii qabattanii teessu. Namni miutii irraa ka'e gadi bu'a. Salaamu alaikum. Ishi Aadil sii kenna. Hani kush salaamu alaikum. Salaamu alaikum mubee. Waalaikum salaam akkam jirta boleettii koo. Nagaa keedha. Nagaa alhamdulillah akkam jirtaati. Nagaa alhamdulillah. Baga nagaa taatee baga nuuf jiraattee boleettii keenya gaariif qaalii. Kan hin jedhe. Ayyee seena baganaaf jiraattan. Ayyee. Akka birriin si bira jirtu natti himtee jirta. Rakkooni tikkeettiin jabaachuu qofa. Okay. Sumee Aadil tokko barreeffadhu. Sumee.
نعم تكيتي تو جباتي قتيتي بريكي كسرتي بدي بستمو تكيتو ما جابيني كان أشيفا كنت مرقي كان كيتي كان سيمتي مرقي لك بتين كتامون بربادو سلومت تمير ارجي جباتي برينا دي بسين بربادو no سيسدفو جديران no dhaggeeffad no haqan dubbadha Astina irraa fudhadhu gabeeraan dhaggeeffad no injettu kana sati injettu kana waan an si gaafadhu qofa deebii kennite nama akkasiin sii fiddu biizaa akkasiin sii hojjettu itti kennite miti ayyee amma an biizaa fixeen jira jette wannan isiirra kaa'uu danda'u yoo jiraate tikkeettii jabeenya kuti jechuu mirga qabna tikkeettuma jabeenya kuti sin eegnu jechuu mirga qabna amma kanaaf mi'ootii qabadhu nurra hani Wayye. tikkeettuma jabeenya sana kassarii kuti ilmi namaa tokko yeroo waa hojjetu Hin barbaadu naamurinni mucattiin gara dhaggeeffa anaa wajjin haasa'aa hani naanaa se'i hani jechuun kun dhaggeeffadhu mee biizaa hojjetame sana tokkoffaa amma nu agarsiisi tokko jedhe Isin sitti agarsiistu kun mirgiteettaa fi ayyee erga biizaa hojjettee ayyee erga immoo biizaa hojjettee jiraatte namni tokko yeroo waa hojjetu dallaalli yookaa argachuufi yookaa kassaruufi kana bariidhaaf sichumattu yookiin hin argatta nyaattaa yookiin nyaatamta amma gaa akka nyaatamte tasa badhu maqaan keessi badhuun barbaannu tikkeettii kutuudhaa qophii ta'e boritti tikkeettii kutuudhaa boritti qophii naa ta'e bakka borodoon taane bor qofa olee iftaanitti muraaf yoo muru taate garuu ammallee biizaallee maallaqa baasee tan bitee tikkeettiillee erga muree kee amma kanaaf illee kan obboleettii kiyya kanaaf sii jenneem kanaafan akkati biizaan kassarre biizaa sanatti birrii meeqa baafte 200 baase dirham akka gootu dhiifamaani dirhama 200 sana kisaaraa kutiitii isa kaan deebisiif Salaan obboleetti Sumayya sibuu saamiti sibuu saamiti sibiloo kaayu echi ምን አይነት ሰው ናት ታቂ ማለት ጸፈሪ በነዱዲ ከበዱ ሜቲ ኑራ አወልዋሌ obboleetti birrii 200 marraa kutadhuuti kan biizaa sana birrii si deebisiif lama keessaa tokko Ayyaatiin Muhammad isin birrii 75 Itoophiyaa galchite ani birrii 200 ka viizaa baasee fi 200 isaaba Itoophiyaatiin irraa tilmaamee muree fi ajjalatti hamma narraa afaa himattu ayyee dhaggeeffadhu waa tokko sitti mahanii koo akkuma sitti be ilmi namaa tokko hojjechuuf yookaan in argata yookaan ni kasara akkana naa goota yoo isin tikkeettiin boroolee iftaanitti naa cita rakkoon qabu jette isiitu bilata lakkii birrii biizaa kana nan kassara biizaa kijibaasa ta'u biizaa dhugaasa ta'u nan kassara birrii biizaa kutadhu naa deebisii yottes abbaan mirgaa isiidha ati dhiifama nu godhi isiin haadha ilmooti ati immoo shabaaba bareedduu kana maqaanis hin badini shakkamtuudha malee akkamtuu miti dhiifama naa godhi mee nan gaafadha Sumayyaa birriin 200 diraamni isaa bahadhaatiin citee birriin kee hadha siifa galumoo tikkeettiin bor qofa oolee iftaanitti siifa citu kana lamman keessaa tokko filadhu waan biraa naa seeni birrii sirraa kutattee nama deebistu. salaamu alaikum yuutii keessa gali Sumayyaa amma waatsaappii keetiin akkaawuntii birriin kee irra galu naa ergi ijoolleen Dubaay jirtanu hadha birrii meeqa diraamni 100 birrii meeqa baasaa jira hadha dirhamni 100 Itoophiyaatti meeqa hadha namni galfattan yookiin warri hawaala 37 haqiima 36 motor barra dhaaban kijibana seenaa 35 kan jedhu jira aboo kijiban barreessinaa 37 30 kan jedhu jira la ilaha illa isa nan dawwala baqa warri hawaala na beektan sun yoo jiraattan naa erga isaaba hadha maal kun ummanni 36 shilin geedhan kan la 35 jedha kan la wallahi 31 35 shilingi 35 itti caale eshi 35 baayisuu kumaaf 200 birrii 42 meeqarraayi 75 irrisuu birrii 42 birrii 33 hani Wayye. birrii 33 akkaawuntii amma sitti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak.
yeroo tokko dhiifama taraanaa kennu. Siin kennu maaliifan sii kenna? Maaliifan sii kenna? Anaan kan naanaa Obboleettiin keenya dhaggeeffadhu si qofaa miti obboleettiin keenya anaanis obboleettii kooti atis obboleettii kooti haqa dubbanna rabbiif dubbanna asirratti diijee waan dogoggoroo jiraate hin dubbatta biizaa nu hojjedhu jettani biizaa isin hojjettee qopheessiteetti qabaa jetteetti Afrikaa dubartiidha sanu ani koo haga siin dhuftuufan lafa dhiita malee gaafa siin dhufte kana dhiyaattee jette lakkiibboo maqaan balleessuwan isinin jaalladha isinin kabaja hunda keessanii kunoo dhufteetti Biristi kennamee jennaan eeyyee jette. Mubaarik kan biizaan hojjedhee jira. Tikkeettii borooleen iftaan kutaa jetti sanu. Naman tuffanne naman arrabsine mucaa kun dhufteetti. Kanaafuu suutumeen anaa oliin deemtu ani hangafasiiti obboleetti haadhasiiti. Ani immoo akka mucaan deemtu hin barbaada. Kanaafuu tuuniin hanaan tikkeettii sana kuttee borooltee iftaanan kutaa itteemti. Yaaddoo borooltee iftaan kuttite elaa borooltee. Inkutti anatti gaafata. Inkutti ta'e hafuudha. Waliigala. Yoommoo suutumeen kasaaree birrii kana kasaaree naanii birrii kana naafa deebiftu mucaanaan fuudhini jette. Innis immoo mirgasiitii fuudhuu danda'u bakka sana. Suutumee kamiisii wayyaa carraa dhumaati lama siin gaafadhu ati yaa rabbii mi'uutii qabadhu. Carraa dhumaati suutumee borooltee iftaan haniin tikkeetti kuttee siifa fiddumoo birrii kee 33 qofa siifa deebiftu. An birriin barbaada mucaan deemu hin barbaadu jedheera bar. Kalas galatoo mirfaadhi mi'uutii qabadhu lamuun jiru utuma tamma lafarra gangalattee tikkeettii jette hin jiru kana booddee. Haniiko akkaawuntii argatteettaa suutumee? Sabdi laal. Suutumee akkaawuntii argatteettaa? Eeyyeen. Hin beekaan akkaawuntii isii duraan iyyuu hin beekaa tokkoffaa ammoo nuyi nama ormaa yookiin ammoo nama bakkee nama duraan waliin beennee miti nama wal beennudha nama wajjin nyaatee wajjin dhugnidha. Ani kan asirra fidachuus iyyuu baay'ee na ajaa'ibde utuu namni baay'een lafarra jiru utuu maatiin waliin wal beennu asirra miidiyaan dhuftee haasa'uun iyyuu na ajaa'ibde lammaffaa ammoo. Suutumee ati haasaa barbaaddamu birrii kee barbaadda deemi akkaawuntii kee kenna. Mee ucii. Olin galtu lamu otu buat ya Rabbi waqti demi accounti kerga do barbaade o accounti ergine mo inkeni ni jedani demi accounti kerga do khalas situ bilati akadu bata jirra ati mali fakkana goote ati mali fakkana goote dar summa ke seyro bilati katara dara kati eshi oboletiki ya hani akagoto hani surake asaratu matamfamu injibini tokofa namni hattuu sisi haa ta'a waa hunda sisi haa ta'a amma immoo dhuftee hambiizaa hojjedheeraa fi yoo isiin barbaadde boroolee iftaan tikkeetti kutee obboleettii nan fidaa yoo lakki jette immoo birrii 200 viizaatti baasee maallaqa isii irraa kutadhee deebisaa jette eeyyee kutattee deebisuu irratti walii galaniiru galatoomi bareedina kee beeksifne malee waa hattuu wayii jedhame sirratti maxxanfamne baga dhuftee dhugaa kee baafattee warri kaanillee fakkeenya isiniif haa ta'u kuni hin baqatinaa yeroo isin baqattan hattuu isin seenaa kottaati akkasi jedhaa akka keessan dubbadhaa dubartii jabduu kanarraa waa baradhaa warri dhiiraa dhageessanii ergaa raffamtaniin booda salphattaniin booda intinaan jedhina akka gootu Muhammad Abbaa Jabal ka jedhu akkaawuntii wayii ergattee jirti galchi beekaan isi jamar in galchaa fi isin nama dhageessu yaani tikkeettiin turuu kana qofa ilaaltii tikkeettiin ammoo akka inni ho'aatti guddii ta'e hin beetti nama illee gaafa dhodhanii ture tikkeettiin ala bira qofa miti nama wanda gargaaru ammas hojii keetti jabaadhu rabbi si haa gargaaru hojii haqa akkanaa hojjedhu gaafa mowaasi mudatte maal barbaaddu jedhini tikkeettii barbaaddu moo maal barbaaddu asaa dheeraa barbaaddu jedhanii jira keessaan dubbannee fitneetuma ol baatee bar keessa waan doyyuu waliin dubbanne yoon barbaannaan akkuma nammee yoo mucaa fiduun barbaanne birrii keessaa muradhee sii deebisaa rakkoon qabu jedheen sanuma haayyeettee walii gallee akka nama waliin beene akka nama ambaa wayimoo amma miidiyaarra fudhattee dhufti lafarrattuu namni waliin itti walii mataan baay'ee ture miidiyaan hin barbaachisu ture annama miidiyaatti illee miti erga goote ammas rakkoon qabaan haqa siin barbaadu yaani kalma kiyya European nyaatu garuu miidiyaa hundi keessa follow godhaanu follow deebiseeraa fi 1,700 hojii hojjetatti gati ta'ee fi hagasiin hogii haqaa hojjetatti isii bira jirra
Gaafa siin immoo waa balleessite an suuraa siya keekkadheera yoo waa balleessite garuu nama waa balleessitu fakkaattu cubbuna jala sumeedhuma nu jalaa jarjarteetti fakkaata intalattiin sumeen fidaa jirtu didee jennaaniyyi sumeen biriitti jarjarte fakkaata malee intalli irri keessis bareedduudha keessis bareedduudha yerumteetta hani ko hani neerumina Dubaayii keessatti Dubaayii keessatti neerumina nasiin ay maka ana jala jiranu jeer gola yeroon jedhe ishiin jettanu asirra teessanii fooloo 100 kudhan gochuun keessan maaliif namni 100 maal abbaa keessanii gochuun fooloo gootan ani ku